Ijumaan arguudhaaf hawwee ture. Kanaaf isheen balleessaan qabdu jechuu kooti. Balleessaa kan qabu ana tokkoffaa bakka jira miti ani hiyyeessa ta'ee nama naa olu jaalachuu koo xinnoo ishee illee yoo ta'e yaadaanis ta'e maaliinis jechuu kooti. Dhagaa jirtu miti. Lammaffaa fakkeenyaaf amma isheen koo bakka sanatti bilbila kee adda bilbila wal jijjiiree gargar deemnee har'a naa bilbiluudha bilbila dhabuun seeyyoo waan tokko. Taayinis hin daawwachaa jira dhugaa rabbiiti. Ijoolleetu seeni naan jennaan seeni malee asirra seenuu illee hin barbaadu ture. Dhiifa manaa godhaa malee baay'ee. Maaliif ani ishee barbaachatti waa baay'een ta'e ijaan arguudhaaf jechuu kooti. Egaa har'a otoo ana miti ta'ee nama anarra wayyaa tokkodha ta'e akkas miti jechuu kooti. Sirban ani siifan kan na jedhee isheedhaaf qopheessillee seen erga siin irratti bilbilteen irraa fudhachuudhaaf yaalii hin goone waan isin dhufu keessaa. Ardeelee erga wal agarree har'a guyyaa meeqa? Samriinaa wajjin wal agartanii sagantaa bareedaa tokko agarre miidiyaa irratti. Mee. Sagantaa yeroo jaalalaa kan OBN dabarsu irratti waan haasawa bareedaa tokko dhageenye akka waan yeroo dheeraaf Samriinaa jaalachuu turtee isiilleen si wajjin haa ta'e Ore OBN haga dhumaa gadi hin dhiisne YouTube irratti sagaluma haga jaalala ibsatu tokko gad dhiisanii. Tanii Samriinaan akka malee ajandaan sana ammaatee jannaani Samriinaan fi Dachaas wal jaalatan jechuu jira namni kun immoo waliin jaalatanii Samriinaatu isaa heerumuu irraa hin qabne jaa. Samriinaan laayifii dhuftee dubbattee ani fi Dachaas dhugaa wal agarree jirra. Yeroo dheeraa akkana jaalatus natti himee jira. Garuu immoo naaf inni waliin haasofne ani akkaan yeroodhaaf waa'ee kana keessa hin jirre itti himee akka obboleessaatti si jaaladha. Akka ilma Oromootti akka ilma Muslimaa tokkotti jeeni. Innilleen obboleeyyan lamaan qabaa. Obboleettii sadaffaa Samriinaa wajjiniin argadhee. Je'ee akkasitti wal mari'annee addaan baanee jette isin. Sanii nutilleen Samriinaadhaan Dachaas fiddee Dachaas wajjin asitti haasofne akkasitti yaada wal dabarfannee waan jiru akkasitti waliin isinirraa dhageenye hawaasni tasgabbaa'uu qabaa jennee si barbaadaa ture bilbila garaagaraatiin maga dhuftee yaada kee achumaan itti fufi Dachaas keenya hawaasaaf. Galatoomi. Hayyee. Duraan dursee uummata Oromoo baay'ee guddaa tokko naa galatoomaadha. Oromoon tiyya baganaa jiraattee ammallee naa jiraadhaa dhaamtuun isin hin tuqini. Warri kanaan duraa fi hanga ammaatti illee bakka an jiruu fi akkaataan itti jiruu fi waa hunda qubana qabaattanii dhugaa rabbii asirratti na waamuu keessaniif baay'ee galatoomaadha. Itti aansuudhaan nama ta'ee namni nama hin jaalanne hin jiru yaa ta'uu garuu dirqama nama jaalatan sana harkachuu qabda yookaan immoo namni waan nama tokko jaalateef nama sana harkachuu qabaa jaanii yaaduun dadhabina akka kootti. Tokkoffaa ilmi namaa ilmoo reetii miti haadatti dhootanii fudhatanii karaa manaan galataniin yoo isa fedhii isaarraa taate malee jechuudha. Garuu immoo nama fakkeenyaaf akka namummaa tokkotti nama ta'ee tan uumame waan isin dhibu keessaa nama ta'ee uumamee kee garuu sababni ani immoo dhugumee Samriinaa baay'een jaaladha. Ani irreedduu jireenya kiyyaa hidhaatti hin dabarse. Eegan achi ba'e immoo ani sumaan na arge. Isuma qofa harkeetan ishee qofa jaalladhe. Isiin immoo fakkeenyaaf haadhuma naagartee yookaan naagartee kaatee akka obbolummaatti wal jaalanna malee jaalala biraa danda'u jettee waan sanarra hin jiru jettee dhugaadha obbolummaa bakka obbolummaa si argannaan nagayaanaaf fakkeenyaaf jalqabumayyuu ijumaan arguudhaaf hawwee ture. Kanaaf isheen balleessaan qabdu jechuu kooti. Balleessaa kan qabu ana tokkoffaa bakka jira miti ani hiyyeessa ta'ee nama naa olu jaalachuu koo
xannoo ishee illee yoo ta'e yaadaanis ta'e maaliinis jechuu kooti dhagaa jirtu miti. Lammaffaa fakkeenyaaf amma isheen koo bakka sanatti bilbila kee adda bilbila wal jijjiiree gargar deemnee har'a naa bilbiluudha bilbila dhabuun seeyyoo waan tokko. Taayinis hin daawwachaa jira dhugaa rabbiiti. Ijoolleetu seeni naan jennaan seeni malee asirra seenuu illee hin barbaadu ture. Dhiifa manaa godhaa malee baay'ee. Maaliif ani ishee barbaachatti waa baay'een ta'e ijaan arguudhaaf jechuu kooti. Egaa har'a otoo ana miti ta'ee nama anarra wayyaa tokkodha ta'e akkas miti jechuu kooti. Sirban ani siifan kan na jedhee isheedhaaf qopheessillee seen erga siin irratti bilbiltee irraa fudhachuudhaaf yaalii hin goone waan isin dhufu keessa. Har'eelee erga wal agarree har'a guyyaa meeqa? Kun kanuma waan isheen balleessaa tokko iyyuu hin qabdu. Dachaas. Dirqamas hin qabdu. Suuraa bitatu kun. Galatoome ayyeetti fufaati. Kanuma fidadhe. Thank you galatoome. Laali amma ayye. Okay. Dachaas ta duraan dura welcome magana gaan dhufte. I know malaka jam desni beera sigale ani immoo garuu wanni takka wanni beeku qabdu obboleessa yani ammallee wanni irra deebi'ee sinjoo osoo ani akka nama waan silaale ta duraan dura sagantaa keessan irratti never hin hirmaaddu ta duraan dura jechuu sigale tan lammataa deebiiti ana hayyeessa ta'ee nama naawli jaalatu kun yaada nama daddabaati anaaf sigale miti ani siyyeessa maalin qaban Justini walisa bakka wanni biraa wanni qabu hin jirtu jechuudha sigale talammataa deebiti dawwaltee wallee irraa hin fudhannee qajatteef biiziin jira sadiifi wallee irraa fudhatanii because wallee dalagutti hin jiru ammaan ta'an biyya namaa keessaan ture biyya biraatiin ture laayifii xiyyaa walqixxeessuu qaba jireenya xiyyaan jira walqixxeeffachuun qaba dura hojii hojjechuu wallee wallisuu dura akkaataan itti jira haala mijeeffachuu qaba sigale obboleessa xiyya I know maal akka jaamtee isiniin beekaanii immoo garuu waan sigale booda waan si godhaa takka osoo dubbachuu baattee natti tola'ani because dhugaan of course sin beeku waliin barree naafeeti immoo rabbiin fide waan kanarratti wal barree wal agarree sagantaa sanirratti akkaataa fi linkeetti naa qabdurraa kan ka'e miciyyoon adda wal ta duraan dura laalle sila nama akka nama sammuu qabutti gise yaannu Indao manyaran tanati zaan amalai fi sina kuhana wan duga juru dubatta jetin si olage because feeling gina tikab du khature ragan kay za ummanni sanna dawalani nayaman okay jetin hayyamam tu tetin dufesi gala tayatin si dawachu turaje chi studio han kaisa sene wala di haso du hanga dura ragan ga macharashati si gala miti kunu namumma nama nafge hada wan takka wani nama namina khutu sinjuru namina gichunjuru si gala